jalanutti mana akimii geessine turre. Mana akimii isaan riifariitti barreeffameef Itiyoo Xabiib jedhama. Finfinnee keessaa naannoo Masaalemaatti argama. Yeroo nu geessine jennu yaallisii gosa lama. Tokko yaala jarri odaa hullee jedhan sana. Tokko immoo kan biraa ammas jira. Maaliif? Kana keessan beektan yaada keessaa hoo karaa miidiyaa tiktookii kan gargaarsa barbaadanidha. Rabbi rahmata isaanii haa godhu. Amma karaa fuula miidiyaa mubaarakiitiin ka argaati keenya kun gandaa kiraa deeman ka poostii godheedha. Rabbiin qubsuma isaanii jannata haa godhu. Rabbiin dilii isaanii haa araaramu fi badii isaanii hunda Rabbi irraa haa taruufi. Rabbiin danda'a haadha rahmata haa godhuu fi Rabbiin gubbaa kanarra azabee dhukkuba gazga'u irra kaayee akiratti ammoo Rabbiin qabrii isaanii isaanirraa haa bal'isu. Rabbi harkaa qaba rahmanni isaa bal'aadha. Silaafuu nun du'arraa oolu hin jiru. Duuti gaafa dhufte eenyu nun keessummeessiti. Ati daa'ima, ati guddaa, ati xiqqaa, ati hin geenne, ati bareedaa, ati fokkattaan bira hin jiru. Dhufnaan gaafa dhufte siin ka'u qofa hojii isi. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh. Ummata keenya nagaa jirtu baga jiraattanii. Waan nama gaddisiisuudha. Haati keenya kuni dhiyeenya kana keessa dhukkuba hamaatiin qabamte kan yaala barbaadamudha. Dhukkubni ishee tokko ofirraa qofayyuu kara miliyoona Itoophiyaa jechuudha. Birrii Itoophiyaa kuma miliyoona 3 kan gaafatamaa turanidha. Gargaarsadhaaf intalli isii biyya Suudii jirti, ittiin dhiphataa turte, ittiin kadhataa turte, ittiin boohaa turte. Garuu uummanni aga tokko gargaaree gargaara sunillee bakka hin geenne. Walumaa galattuyyuu isin gargandaa kiraa deemte jechuudha. Wanni nama keessa nama gubamoo jechuu intalli isii kun jechuudha. Kana biyya buute argitee osoo man turin kan gandaa kiraa deemte jedhameera dubbatamaa jiru. Sana haqiiqa dhugaa sarabbee garuu mucoon beewu isin bu'uudha. Hagama kol argasaa meeqaadhaaf akka haadha ofii argite osoo haadha ofii arginidhaaf osoo haadha ofii hin argin gidduu kan hanqattee karaa deemte hin beeku anirra. Walumaa galattuu Rabbi rahmataa godhuufi Rabbi sabrii haa kennuufi mucaan kun amma dura asirratti miidiyaarra kadhataa bu'aa turte hundi keessan hin beektan jedhee yaada. Wallaahi Rabbi sabrii isii haa kennu. Yoo Rabbi irraa taate malee hin ta'u ka. Isii haadha kiyya galee mana yaalaa kanaadhaaf iyyuu geessee dhukkubsiifadhee haadha kiyya yaaladhaa fi qabiyyarraa gadi buufte garuu hin taane. Waan Rabbiin taasise malee wanni ta'u hin jiru waan ta'eef namni murtee Rabbi afur dhaabbatu hin jiru. Keessaa huyyuu murtee du'aa keessa murtiin Rabbi hundumtuu kahirumaa. Du'aa afur namni dhaabbatu hin jiru. Rabbiin qubsuma isaanii jannata haa godhu. Inni biraa jechuudha ijoollee keenya amma dura niyyaa haadha keenya kanaa qabdan. Niyyattaniiti waan laal maallaqa Itoophiyaa qarshii 10 illee haa ta'u, qarshii 20 illee 30 illee haa ta'u, warri niyyattan isheen duute isheen galaase amma booda birri isii fayyadu jettaniin isina niyyaa isii galchaa fi maaliidhaaf niyyaa isii kun haadha santu darbe malee mucaantu biyya buutee jirti. Mawwanni isii mana arabaa keessa dalagataa turtoonni mana arabaa keessa ifaajataa dafqaa turte hundu yaala haadha ofii irra fixatte. Mucaantu harka qullaa jirti. Kanaaf waa haadha sanii niyyattan galchaa fi bilis warri niyyaa akkasii qabdanii tarii niyyaa sun haali isin mijatu dhabeetiin niyyaa mucaa haadha keenya kurarra'ee isinirra hafe haati keenya kun duutee maallaqni isin fayyadu ammaa jettanii isina galchaa fi kallattii akkaawuntii maxxanfamidhaan yoo akkaawuntiin qacufamu ta'e maallaqa safuutee ofitti hin nyaatin ergi miskiina biraati. Miskiinuma beektu wayii miskiinuma wayii beekturraa jechuudha. Maqamii isaanii dhaatiin maquma haadha keenya kanadhaan buusiif sadaqaa irraa godhadhu. Yoo akkaawuntiin sin mijateetiin mucoota narra erguu dadhabdan. Warri Rabbi isin laaffise ammoo jechuudha. Ergaa fi mucayoota naa hamilee ta'aa fi jalqaba irratti mucaan kun haadha dhabde. Haadha jechuun gatii isaanii guddaadha. Haadha ummata keenya waa jedhee beektanii galata haadhaa beekuudhaaf gaafuma dhalte argitaa. Galata abbaa beekuudhaaf gaafuma dhala qabaatte beektaadha. Maaliidhaaf achiin boodatti achiin duratti jechuun namni galata haadhaaf abbaa beekuu hin jiru. Ta'ullee nu keessaa huyyuu dhalli ammayyuu dhaloon dhiyeenya kana keessa kan harki caalu keenya haadhaaf abbaa keenya bira guddate osoo hin taane kan mana namaa keessa guddateedha. Dhaloonni waggaa 30 asii kunniin harki caalu jechuudha.
dhalootaadhaaf abbaa bira guddatee dhalootaadhaaf abbaa tajaajilee dhalootaadhaaf abbaan ergatanii dhalootaadhaaf abbaa irraa gammadanii osoo hin taane dhaloota mana namaa keessa guddateedha. Dhaloota biyya namaa keessa guddateedha. Dhaloota biyya namaa keessa of beekeedha. Dhaloota biyya namaa keessatti ijoollummaaf dargaggummaa ofii fixeedha. Dhaloonni keenya kun dhaloota akkasii keessa jira. Gisee takka haati keenya namoonni ofirra gaabbu keessa jechuudha. Wallaahi wanni yeroo baay'ee naggaabbisu jechuudha. Yaa rabbii kiyya kaane akkanatti mana namaa kana keessa obsee mana namaa kana keessa cinqamee waa meeqa ta'ee jiraadhu. Yaa rabbii kiyya osoo biyyatti yeroo saadhaaf abbaa kiyya ergame akka fedhanillee osoo na godhanii waa akkasiitu na dhagamu osoo ergamee fi jiraadhee osoo na ergatanii akka aramni ergitu kanatti silaa maal qabeedha dhugaa rabbi. Osoo akka aramni walii ganna ariitu kanatti osoo akka aramni dhiiga na dhaabduutu faa waanaan jettu waan gootu kanarratti haadhaaf abbaa kiyya akkasiin ergatanii narraa gammadanii osoo akkas ta'ee hoo jedhu wayitu natti dhagamsilaafuu jireenya dhala namaa kana keessa gaabbiin hin haftu waan ta'eef haadhaaf abbaa keenya irra jiranii rabbi umrii haa dheeressu warra ganda akkanaa deemaniif abbuu rabbiin qoosuma isaanii jannataa godhu dilii isaanii hunda haa dhiisuu fi maatii ofii kanan nagaan galuun ofii nagaan biyya ofiitti galuuni kennaa caali. Namoonni baay'ee yeroo baay'ina xiyyeeffannoo keenya maallaqa irratti garuu xiyyeeffannoon guddoon nagaan galuudha. Tika nagaan galee aannan mi'aa jedhe uummanni keenya nama nagaan galeetu waa hunda qaba. Haadhaaf abbaa ofii sanuu ijaa arguuni waan guddoodha wallaahi. Rabbi warra haadhaaf abbaa keenya nagaa itti deebi'ee nagaadhaa itti galee nullee nagaa hangalee isaanillee warra nagaan nu eegu haa taasisu. Warra tariiqa jireenya biyya keenyaatiin wal qabatee akkasuma nageenya biyya keenyaatiin wal qabatee akkasuma fayyaa rabbiitti murtee rabbi irraa wal qabatee ganda akiraa deemanii ammoo rabbiin qoosuma isaanii jannataa godhu. Warra dhalee biyya irraa qabullee rabbi ilmoo keessa nagaadhaan dhala keessanitti nagaa isin haa deebisu. Dhala keessanitti maatii keessanitti bultii keessanitti rabbiin nagaa itti isin haa deebisu. Haadha keenya kana rabbi rahmata haa godhuu fi rabbiin qoosuma isaanii jannata haa godhu. Dilii isaanii rabbi haa dhiisuu fi badii isaanii rabbi kurni haa araaramuu fi hadhi isaan namarraa bahanii kophaa jiranii hadhi isaan namarraa bahanii mana addaa galuuf deemanii wallaahi rabbi rahmata haa godhuu fi fakkeessaa fakkaattee miidiyaa kanarrallee dhufanii boohanii fakkeessaa fakkaattii warra fakkeessulee rabbiin nun taasisini rabbii walumaa galattu rahmata isaanii haa godhu. Rabbiin qubsuma isaanii jannata haa godhu. Isa fayyaa dhabeef rabbii fayyaa haa kennuu fi isa fayyaa qabu rabbii fayyaa kenna nurra haa tursiisu. Silaafuu ilma namaa kun dhibamaadha. Kun fayyaan dhibamaa, kun diniyaan dhibamaa, kun mataan dhibamaa, kun yaadaan dhibamaa, kun bultiin dhibamaa, kun ilmaan dhibamaa. Walumaa galattu dhalli namaa kun dhibamaadha. Dhukkubsatamatu lafa kanarra deema. Alhamdulillah dhukkubnillee walii lama fayyaanillee walii lama jechaa malee. Alhamdulillah oksijiidhaan hin jiraannu. Alhamdulillah kalee ergisaatiin jiraataa hin jiru. Alhamdulillah ija ergisaatiin jiraataa hin jiru. Kama rabbiin nuuf kenneen jiraataa jirra. Alhamdulillah galanni isaa dachaa haa ta'u. Nama meeqa waan nu qabnu kana hunda dhabee ergisaan jiraataa jira. Maallaqaan jiraataa jira. Nu amma sa'aatii kanatti tola rabbiitii hargansuu fudhataa jirra. Garuu warra hargansuu bitataa jiru hedduu jira. Kanaaf alhamdulillah rabbil aalamiina rabbiin isin haa tiisu. Rabbi isin haa laaffisu. Amrii jabaatee kulli rabbi isin haa laaffisu. Haadha ta'e rabbiin rahmata haa godhu. Rabbiin qubsuma isaanii jannata haa godhu. Rabbii harkaa qaba. Dilii isaanii hunda rabbi haa dhiisuu fi badii isaanii rabbi haa dhiisuu fi rabbiin qabrii isaanii isaanirraa haa bal'isu. Qabrii isaanii isaanirraa haa ibsu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amaanaa isinitti haa ta'u warri waan iyyattaniif haadha ta'e tana hadaraa galchaa fi ofirraa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.